Uga keessa kan barbaadan lamni keessa kan barbaadan Oromoo kan barbaadan gargaarsa obbolaa keessanii gargaarsa obbolaa keessaniif kenna lamni keessaniif kenna kennaan jira wareegama lamni Oromoo kibbaa Jangan keenyaan qabu dhugaan keenyaan badu Oromoo gurguru lammi nu keessa taa'e lammi gurguru inni kaleessa lammi gurguru nu keessa deebi ni dhiige lamni Oromootti deebi'een jiraan anni lamni Oromoo kela seenaa Oromoo keessaan qabaan lamni Oromoo keessaan qabaan ijoolleen Oromiyaati ijoollee gargaarsa Oromiyaatiif kennaa jira lamni Oromiyaa Oromoo Minna jela karanga warsama. Ati kalesa warri bagara tatani, warri bokka jati esani, warri lafa gurgurtani, warri mana tuftani, warri gammachiise waltani. Jeebiya joge sati. Gudi gagenyo, warri gamalubbu kannanu. Kaaseen dabarse lamni nu dabarsu. Dabarreera nu dabarreeraan goomina dabarreera. Namni kuni Hello. Lamni gaafisa, lamni qoricha, lamni hirkoodha, nuti waliif da'oodha. Lamni keenya miidhameef maal yaada, maal gumaachudha. Uummata Oromoo daangaa Somaaliirraa ari'anii kunoo dargaggoon magaalaa keessa sochii gochuudhaan gargaarsa gaafachaa jiru. Otoo qaamni lammiitti dhaga'amarraan kan ka'e deeggarsa gochaa jirraadha. Kanaafuu xiqqaa guddaa beekaa wallaalaa osoo jedhiin akkoo qama lammii qabu martinuu deeggarsa barbaachisuma haa goonu. Eeyyee Bankin hojii gamtaa Oromiyaa quuqamaaf sabboonummaan itti dhaga'amarraa kan ka'e keessaaf bakkiidhaan qarshii miiliyoona 57 isaa ol arjoomee jira. Ammas waadaa kan nuufsanii jiru ta'ee argameera. Kanaaf nutis gama keenyaan deeggarsa barbaachisu mara lammii keenya Oromoo lafa isaarraa buqqeef haa gumaachinu. Lammiitu lammiif qoricha, lammiitu lammiif gaaddisa, lammiif utubaadha, lammiif hirkoodha. Quuqamni sabboonummaan itti dhaga'amarraa kan ka'e lammii isaaniif gumaacha kan godhan obbo Malkaamuu Safarraa qarshii 1,000, Aadde Zeeniyaa qarshii 1,000, obbo Daanoo Tamasgiin qarshii 500 arjoomanii jiru. Kanarraa ka'uudhaan daldaltoonniif abbootiin qabeenyaa magaalaa keenyaa maal eegdu? Quuqama lammii kan qabdan martinuu deeggarsa isinirraa barbaachisu mara godha. Abbootiin qabeenyaa naggaadonni suuqii mana nyaataa mana wayyaa akkasumas mana mobaayilaa qabdan dargaggoon keenya saba isaaf lammii isaaf deeggarsa isin gaafachuun bobba'ee jira. Kanaaf gumaacha isinirraa barbaachisu maraa akka gootan gamanaan isin waamaa gamanaan isin afeeru. Lammiif qoricha, lammiif hirkoodha, lammiif da'oodha. Waliif hadhimminu, waliif ayyaannu gargaarsa nu gaafata gartokkeen qaama keenya har'a gargaaruu baannaan